سبكيسن والمنم بايرتتني سبان والكنم بلني كان واقع أيه موسيقى كنا جبنا وليسا كنا جالته ما في كوجما كدير مرتو بعنا كان رفته بعنا كان رفته أكم نجا فيادا نجني بدالا جلتا لينجكي بعجرات مي أما تربندر بكيسا واي سبكينيا را وان توكو رت مريني تري أمس مري كنا مي هك أكوتا لما فايسا كنوتي كموتا كي نبرانجي نكا يا تو جو منني نسكرتك ومن غير كون كنا كرتين وراو بده وان كنا كرتين مراتان نقطي مرات شودا بتي نمهوندا تو كرتين مرات شنو رجراتا أجتشو أمني أرومو يروان دربكيس إتماد في هجر أكونو ركون قبرما جراتشو إسا أمني كينيا فالمتا جرا ركو قبرما كان هيدا فرا بقسو فأمني كينا مالقود أنجتيا دا تاك وليسا تقوتت دا غرتي أمني كينيا دورس غوتما ماس غوتما أني غرتي وننين يا دو غرتي أران تنا غرتي خليسا أبان كينيا غرتي قبرما هندي بوكيفنا تدم نلمان انت قد فينا جاني المان سون غرتي نوه انت قد نجرا جاتني رالا فنبدو جرب بغادات اللين بشانو ما تتكشا تقوتو والتي دبلا مي غرتي غلانا تيجي فوروتا جاني وان كانت غرتي أران تنا غرتي كابسو أبوتين تينيا كابسو أبوتين تينيا نودال شفته نوتو تي أبارا كابسو أبوتين تينيا تنم تقوت بچوس في تنديف نوجتشو وابو أبوتين تينيا تنوداب ورانا كينيا وابون مو كيرو تورته كيرو نوي يجتشو المال تقول جفنا إنسان جالسون نوي كيرو يجتشو غرتي جتشي ساي كان جتشا nuti garte jecha hiikachuu danda'utu nurra jiraata ilmaan oromoo jecha dubbatamu tokko hiikachuutu irra jiraata duuba eega kana dubbanne arraan tana gartee garuma fedheenuu haa lolu kunu akkaan tana faa maarrimma wanni itti jirtu finfinneen ta oromiyaatii miti finfinneen ta oromiyaatii miti jan ta oromiyaati seera keenyaan bulanii takka hoo seerrummaan akka hin jiraanne goona lafuma sanuu kabaddu kanarratti umman walitti dhiisuun hin jirtu amma immoo gadaa keenya qophaa'utti jirraa jechuu qophaa'utti jira qophooynu malee lollu yoo qophooynu malee lolle diinaatu nu miidha qophaa'utti jirra akkuma nama tokkotti sila injifamutti jirra ummanni oromoo maaliin qophaa'uu qaba jettee yaaddaati kallattii kamiinoo qophaa'ee gabrummaa kana ofirraa buusa jettee yaaddaati ummanni oromoo daa gartee akkuma irra jiru kana gartee hedduu nama gammachiisa akkaataan takkaan akka baranatti gammadeen beeku oromoon barana yoo wareegame tokkummaadhaan wareegame kaleessa gartee oromoo waaqoo guutuu qofa ture kaleessa oromoon baarotumsaa qofa ture arrammoo gartee isaan qofa gartee isaan kunoo akka shiftatti ilaalamaa turanii jedhu jaarraa qofa ture lammoo galtooma ture oromoon nama tokko ture isaan kun gartee oromummaa barsiisuuf waggaa 20 oromoo ta'uu barsiisuuf waggaa 20tti fudhate arrammoo gartee dafqa isaanii isani harabbiin fideenuu ka isaan baasee arra oromoon tokkummaadhaan lolee yoo wareegamnes tokkummaadhaan wareegamne tokkummaadhaan wareegamte gartee waa takka bilisummaadhaan inni matummaan isaatu kana waan ta'eef faamileen keenya kun akka dudduubatti hin deebine ilmaan oromoo kanal ka social media irra jirus waa wal arrabsan tokkotu jiraduu tana waa wal arrabsan wanni wal arrabsan sun dhaabbachuudha qaba hamilee wal cabsuun hin ta'u ilmaan oromoodhaas samii gubbaan baay'oo jeesee sirrii dhabee tuma jira jechuudha ragaa bahuu turre jiraata ilmaan oromoo ilma oromootiif ragaa ta'uu qaba ilma oromootiif ragaa bahuu maatu irra jiraata hamilee isaa jajjabina ta'uu turre jiraata ummata sodaachisaa ta'uutu nurra jiraata amma booda namuu shubbitiin akka ta'e deema boo namuu bitachuu ni danda'a qawwee bitanna kanaaf ummanni oromoo warraaqsa jalqabe kana hanga fiixaan baasutti yookaan hanga ummata isaa walaba baasutti dubbatti deebi'uun qabu qabsoo isaa finiinsuu qaba jechaa jirtaati
amma booda lafarraa nu dhabamsiisan yoo duubatti kadeebinu taate gartee lafarraa nu dhabamsiisan gartee Oromoon gartee nu guyyee lama guyyee tokko achi isaanii hin lollu gartee guyyee tokko achi isaanii hin lollu itti qophaa'aa jirratti leenjifamaa jira namuu qawwee qabnaa waan laafeessitti hin fakkaatin dirqama qawwee keenya qabnaa nu laalaa jedhatanyaa kun ka'uunsaa nuuf gaarii gartee nurra gartee sabaan biraa nurra keenya gartee nu qofa akka hin taane naftanyoonnis ta'uun isaanii gaarii. Mee wel yeroo kana jidduu kana keessa uummanni naannoo Amaaratitti qawwee waaqatti wal tokko san uummanni kennallee ni dinqisiifataa jira. Hojii ofii hojjetan dinqisiifachuun darbamoo hojii namni tokko yookaan saba isaatiif jedhanii isaan godhaa jiranis nullee waan hojjenne kana irratti fakkeenya sii kaasuu danda'a. Barattoonni keenya bara kana keessa afaan qawwee jala dhaabatanii ulemaan lolaa turanii isaan sun nun dinqisiifannee garuu waan namaa kana yeroo namni waan saba tokko yeroo dinqisiifannu maal sitti dhaga'amaati? Dhugaa rabbiin nuti gootummaa teenya harkaan lolleeti baleessoo gootummaa harkaan lolleeti gadaa'uun gootummaa teenya boo gootummaa rubii gootummaa keenya waa dhufaa jarri boo baleessoo gootummaa harkaan lollee ijoollee daa'imman lollee gootummaa dhaabbar kunni uummata cimaa ta'anii harkaan lollee bara waan uummata laafisitti fakkaatin guyyaa lama lolleen guyyaa lamaanitti wanta kun sin rakkisin nuutu dinqisiifatamuu qaba gootowwan caale. Nuka Oromoo dinqisiifatamuu qaba uummata Oromoo dinqisiifata kana addunyaa ana qofa miti addunyaa guutuu dinqisiifate gadaa hundeedha. Hayi addunyaa guutuu Oromoon tuffateeti ijoolleetti gadi dhiisee bare maal taate boo sareen Oromoo hundi si deemteeti qala bada sareetii yoo hinjaniire bada sareetii yoo itti jirre keenya hoggaa wal baarsituuti laal qab sareen Oromoodha ta uummata laafesitti hin fakkaatin. Hunda isaanii gana cicciniinne isii balleessuu teenyaati gootummaan teenya kanaa turre baddu qabaddu. Kanaaf akka ilmaan keenya itti erginee akkuma ammaati jedhaa jirtu kana ilmaan keenya finiinsaa jiran kanatti gara funaatti immoo ilmaan Oromoodha diina isa nyaatu kana baranii jiranii kana immoo hanga hidda isaa buqqifnutti maal gochuu qaban jettee yaadda qeerroonati. Hundi isaa gaangisa boo qawwee qabaachuu qabnaa hundi keenya qawwee biqilaa fannifannee kuusaa kaayyanneeti. Mata goofaree filannee shamarran keenyas goofaree filatanii fiigaa biyya keessa dhangalaanaan siinjii harkuuf jiraattaa cumanii siqaa gadaa hundeen irraan jarjaranii jarjaraa waraabee isaa gaafa jiriina jenni. Mee ittumatti harkuuf jiranna. Kana maalitti mee muuziqaa kee keessaa kaati jaalattu yookaan immoo kan uummata keetiif keessatti hawwatamee tokko muuziqaa tokko nuu gadhiisi? Laal wantarretinaa gadhiisi mee laal onneen kan koo baay'ee si jaalata afaan kan koo seenaa kee dubbata. Yaa qulqulluu namaa naaf taate ekkamaa kan naa muramte harkaa fi harma naa jiin. Mee wellisa tumti wellisi. Onneen kan koo baay'ee si jaalata afaan kan koo seenaa kee dubbata. Yaa qulqulluu namaa naaf taate ekkamaa kan naa muramte harkaa fi harma. Irra haayise sannaarra haayi. Irra sii kaana eegi. Padahal ilman Oromoo hundi agam madani maali dubbiin sun gartee waa dubbii dhamaatiin jaalala walii armaan gargar. Damma ya wala la damma ku wala na
Well, jalatama kabajama welisa kenna kadir marsu amma namootni baay'ee ilaalaa jiru isa kana waan irratti haasaa jiru waan saba keenyatti sabni keenya kun rakkoo gabrummaa qabaachuu isaa ilmaan keenya daran qabsoo jalqaban kana gara fuulduraatti akkaataa isaan itti deeman jiran mareetaa irra kadiri keenya ammas meegaa fi tokko sii qaba. Ummanni keenya ta'an warri gubbaa jirus warri isa jala jirus ijoolleen isaa yookaan ayyoonni nu ol jiran jechuudha. Akkaataan isaan qabsoo daran cimsanii ittiin wal qindeessuu qaban mee akka kamiin hoo qindeessan mootummaa gabroofataa kana ofirraa kaasan jettee yaaddaati. Nuti qabsoota nagadaa hundeedhaa irraa dhaallee jira nuti harkaa qabaa qabsoo. Nuti harkaa qabaa isaan abbootiin keenya daanduma nu barsiifte. kana jenne isaaniin kumanne abbootiin keenyaas qabsoon godhan irratti kajiran illeen ka wareegaman illeen gumaan isaanii bilisummaadha gumaan gootaatiin bilisummaa haa ta'u galata qaban qabsoon godhan hunda irratti arraan tana gartee qabsoo tana nu dhaalchisuudha qaban dhaalleetis jirra qabsoo amma wanni godhuun irra jiraatu dargaggoo gurguddaadha jajjabaa gartee dargaggoon akkana hin jaamne shamarran akkana hin jaamne qabna oromiyaan raayis as biyyambaa keessaa nuti gartee biyyaan barra babbaca'uun keenya addunyaa guutuu nuu kannuu rabbii argisiisa addunyaa guutuu nuu kanna oromiyaas dabalatee addunyaa guutuu nuu kanne rabbiin hangam takkaa wareegamnu biyya takka argachuufis wareegamuun dirqama kabaaratti biyyuma takka argachuuf wareegamne qabadhu kana. Ameerikaa dhufees biyya kanarratti du'aatu mangi keenya hanqi keessaa fees bahee jira qabadhu. Addunyaa kana guutuu dhuunfachuu dandeenya addunyaa kana guutuu injifachuu dandeenya qabadhu. kun istirateejii keenya qabadhu sirri gadaatis kanuma abbaan gadaatis wanni isaan labsan addunyaa guutuu oromoon suudha hiikkaansa abbaan gadaa sirri oromoodha addunyaa guutuu oromoon suudha qabadhu addunyaa guutuu irratti deemna maaliin jechi dubbatti diinii qulqulluun dhangala'e magaalaa finfinnee walakkaan odaa biqilchee harkuuf jiraanna waliinuu sirri abbaa gadaa addunyaa bulcheetiin jeen oromiyaa bulchee qofan jennee ni bara addunyaa bulcheeti. Maalirraa kaatee jettee weellusan maalirraa kaatee jechuu dandeette weellusan? golle weddu sanga weddu tanaga barane kan jaga da hunde kanuman jawani nan jedun takka wa ilman oromo rajechan kusanne jecha kana mas takka barreisine rabbu manna kanna jecha nan ju kana jecha nan ju rabbi namas kudru mana gode jalalani jaka takka timbe kamu jecha ju garte khiya khadu eche garte isa duwe kana isa ware gamen farse be kama bazon tain duguman gubata sanira khadu to ko anu manire المان oromo takka gargar koode billahi takka ilman oromo tille finjenne ilman oromo jireenyi qiyellen jireenyu ilman oromo fakkata وما ilman oromo tinya taninya da takka walli summa qiyana walli sa gudda akkana je wa takka ko sakana finjenne namatti tole kana ja gaaf tokko ilman oromo ragana bahan Kadir meewa asirratti dabalata Kadir yeroo baay'ee gootota faarsaa Kadir yeroo baay'ee rakkoo saba isaatii Oromoo hunda ija tokko laalaa ni quuqamas jedhama dhugaadha wanti sun dhugaadha uni maradee mi jaalal ilmaan Oromootiin maradee malee maali silaa akka nama tokkotti barnumaa jiraata biyya lubuudhaan kan guyyaa amma Ameerikaa tanaa dhufe karma ilmaan Oromootiin maradee namni hundinumaa ajaa'iba gadaa hundeedha maaliif ana qofaa miti maraataan nu hundinuu walii maraachuu qabnaan ilmaan Oromoodhaa waan nabiratti waan laafisitti fakkaatiin yaaboo gadaa hundee biyya keessatti ilmaan Oromoo kun mana namaa hojjechaati mana arabaa kana hojjechaati bakka meeqa hojjechaati ijoolleen shamarran keenya kana hin jenne na gargaaraa turan ilmaan Oromoo waa hedduun illee kan na gargaaraa turan bakkuma takka ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa hoggaan deeme pirezidaantiin akka kiyyatti kabajamu siifiin hima oo wayyaanee hunda isaanii narraa dhorkaa ture naan marsanii
وبلجن كي ربي سنا جراتي سواقنا ورمو سنا جراتي أنا ما أمتك يقنا الراسبر ولا هنتندي واني نكا أمتك يتجالد دو في قبض ولا هنكبو والتجارب بقدام دير تجارب بتامي أونتي ينمتشاو وكان واي إنساني خنا خاص أونتي ينمتشاو أن ننتي إنساني جيتشن تيجيني نمني جال الأول ما نرمو بخبر وأنا مرة في سوق ده هندي نمني جال لما جال الإلمان نرمو بيت نمرة في سواي ما أنا نرمو ما مالك كذا بيني سلا نمني يرتي جال الإلمان نرمو بيخي تو كل اللي فنتاوني مراتا أنا أبو قرتي مراتو ده نويا هند سا مراتو جال الإلمان نرمو بينا قلتو كدير يرو باي أورموما إساتي أكا غراكيس حكامين بنت يرو ما أورموما سا كمالي جابي ساجد تكين مرة قبضم أورموما كان حكامين جابي سودان ديسات ورا إيه تكين مرة إن ورانا الرتلة كتدي جولم ورانا ما خيسة كتدي على بانك جلسة ورانا عادي جلسة وريكم تلة ورانا أبانك جلنا نكمل تلة أبانك جلنا كرتة أنا بكتنا الردا بريت جرا أتسمع نوندي نلمان رومو ورانا أنا وانت كرتة وانا رومو ما تنا كرتة نهوندا خينيا تبات مرات تيجا هوندي دا دوبا وانو مكنا مرانيف كنا ربي نوار كتيسو بلسما تنا دوغا ربي رومو ما واتبا ميت رومو ما كبا جادا ولفنا ولا لو تكان اللي مالين دين تكان رومو كي يقبر الجنة رومو لا رومو واتكا قبرا ميتي كبدو Oromoon falmataadha malee gabraa miti qabadhu. Namuu bakka jiru hamilee gartee jajjabeessee ol ka'uu qaba. Ilmaan Oromoo mataa ol qabachuudha qaban. Akkaataa uffannaattillee akkaataa deeminsattillee deeminsa dhiiraa deemuu qaban. Hoggaa uffatanillee uffata faayaa uffachuu qaban. Hoggaa dubbatanillee haasawaa dhiiraa dubbachuu qaban. Haasawaa jajjabaa dubbachuu danda'u turre jiraata. Hamileedhaanis guutamuu ta'uu turre jiraata dargaggoof shamarran. Nyaataas gaggaarii nyaachuu turre jiraata. kabaddu qaama qabaachuun nurra jiraata isa kana istiraatejii garayyuunu qabsootti oofnaa jechuudha gartee afaan keenya dubbachuu danda'utu nurra jiraata sodaachisaa shamarranii sodaachisaa dhiiraa ta'uu nurra jiraata karaa biraatiin gartee bulee horaa oromoon konfatuun jeen takka oromooti jaan gabran jenneen bulee horaa oromoon konfatuun jeen ilaali lammiin koo kan ni bareedu Oromo komooti dan jelal moti da gabrumman sibsaku atinaaf diraatte hin qabbu gonkumaa lubbuun koo siffatun jeen kajalalaaf deebee hitubbuun qabu bar sirbootuma sayyoo dhageeysini maraattaa bar waanumaan achi keessatti kaa'e lamatiin laal gubataa marqaa hubataa harkaamin namatti tole sirbaa miisa keeroo keenya gada nuti namatti tole sirbaati garuu immoo qabsaa'uu keenyaaf gammadaadha malee hin qabnu qabadhu wareegamuu keenyaaf dirqama bilisummaa teenyaaf ni wareegamna bilisummaa teenyaaf gariin Ameerikaa kaleessa dhumne Ameerikaa miti samii gubbaa ugana yaa'u keenya samii gubbaa dhaquuf teenya Ameerikaa boonii addunyaa guuturra ni yaana maaliif bakka feene deemna afaan Oromootu as dhufe ni duunaare addunyaa guuturra deemne Oromummaa teenya lallabna Amerika tani kapson injiru mal jani kapson injiru bakka bede daggalas bakka bede sami gubbai gaduma kapson sami gubbai stajaran doina strategi keenya kun arrayo qabachu banne uboruni jaramna qabaddu kana buddu dubala ran debi nam tokkolle na milen sakana rancam ilman oromo bakka yirani me jidduti musiqa ke tokko waye wobo jedhu tokko gadisa aya gadila ke kayro kay aye neegi मैं जिद्दू तो वही सिगा बड़ा जो इल्मान और रोमो से कईरो का जगदा मैं अतिस तकल सिगा बड़ा वलित देबिना को एगा गाजते साल सुमगा पता का वली सान इति वलगा बनना हाय वलित देबिना को तपोजे जबे अबे लाल बाबा अबो लाल बाबा ya come insomma che la fla tele sani tabe woyo lal babo abo lal babo insomma tagal misani baraka tabinya insomma tagal misani baraka tabinya amore ka kasumi insomma tagal misani baraka tabinya Sorry,
في كابسوك سبعن والكنب لأني كان واقع أكادو كيرو كيا وما يتلو في كابسوك hayyee kadir kenna Hayyee. maaliif wallu kanarratti itti fufee qabsoo an jettu kana maal jechuudha yeroo baay'ee keessa namaa rukutaa beennoo kana baay'ee nama baay'ee ilaale akkasumas immoo yeroo ati dhaadattullee waboo jetta namni garii waboon hin jiru ilmaan oromoo gidduu jedhu akkamitti ilaaltee sirba kana baasuu dandeesses immoo akkamitti immoo yeroo dhaadattu kanas maal sitti dhagame dhaadatta Dhugaa rabbii gairoo keenya gadaa waboon gartee ilmaan Oromoo irraa galata guddaadha qaba. Waboon gartee nabii gammadaaf turan gartee kaleessa akkuma siyaasessanitti waboon gartee waa muutuufa turan. Baarootumsaa elemoo galtuu turanii barataa Oromoo kana hunda ture waboon. Duuba waboon gartee yoo jiraachuu baatillee lafeedha qabna waboon galata qaba. Hundee qabsoo uummata Oromoodhaati kana addunyaa guutuutu beeka. Shamarran meeqatti dhabne dhaaba kana dhiira Oromoo meeqatu itti dhabame waan kana ta'eef gartee akka jiraachuu fi jiraachuu namni tooftaadhaan lolaa niin jira jee bakka tanaan jira diinaan natti kootaa jee ibsu namni siyaasarraa beekuu qaba gartee siyaasaan iccitiidhaan beeytanii namni siyaasarraa waan beekuu qaba namni hoggaa takka ani dirqama wayyaa uffachuun qabu gartee waboo ta'uudha tooftaadhaan lolan gartee kun icciti fagoodha finfinnee wal harkaan gartee finfinnuma irratti haa taatu maaliif waan garagaraa addunyaan tun waan garagaraa maqaa namaa moggaafti gartee waboon gartee waraana obboleeyyan keenya kadaggala keessa gartee waa hundarraa garaa hidhatee nuu taa'aa ture yoo waboon hin jiraanne waa qofaan jiraachaan turre galata qabanii jaarraan faan galatan qabanii nabii gammadaa galatan qabu taatteessaa birruu galatan qabu elemoo qilxuu galatan qabu baarootumsaa galatan qabu jechuudha waboon hin jiru jechuudha hin jaamu jechuu kun safuudha Oromoo biratti qaanyiidha kaleessani jire jechaa turre arra hin jiru jechuun safuudha gadaa hundeedha namni nuumaan luun jaan binuumaan luun jedhe dhaabota garagaraa baay'ee qaba Oromoon hundi isaa waboodha duuba dhaabota garagaraa baay'ee qaba Oromoon hundi isaa waboodha hundi isaa waboo irraa madde galmi bishaanii waa beedhaani maddinis madda olaa buutiini maddi gaa eega madda olaa buute egaa hundinuu madda olaa buute kaa duuba maali rakkoon sirriidha bar yeroo baay'ee namoonni kenna beektaa waboon hin jiru abdii kutata kaayyoo qabullee dhaamsee nama abdii kutatu baay'eetu jira waboo jechuun ummatuma Oromooti jechuudha gama biraatiin akkan hiikute jechuudhaan maaliifi waatu jira tanaaf iccitiidha waan taateef jecha gartee wanni kun hoggaa ilaalamu addunyaa guututti ilaalama gartee abdii kutachuun irra hin jiraatu nuti galatan qabnu kan akkanatti saree taane ilmaan Oromoo irratti osoo lubbuun jiru kanatti jiru hin duune ati galatan qabdu kun shamarran akkana dhumaa jiran kun galatan qabani galata qaban dhugaa rabbii qaanyiidhaa qaban kana waan ta'e safuudhaati beekadhu kun kana waan ta'e kana ilmaan Oromoo ni rakkisa jee yaadu namni tooftaan lola akkatti lolu qaban dhugaa rabbii waan hin jirretti dhugaa rabbii numan du'a malee waan hin jirretti hin qabsaa'u beeku hay waan hin jirretti kam qabsoo yoo jiraachuu baate yoo lammata dhaabbachuun nurra jiraata malee garuu wauma jiru waan ta'eef ittiin hundinuu dadhabaa jirra attis beeytaanis beeka namoonni beeka garuu akkaataan itti lolan tooftaan lolan garii iccitiidhaa beekan dhukaasaan malees ni lolan dhukaasaanis ni lolan Oromoon mancaanis ni lola seebiinis ni lola qawweenis ni lola yeroo seebiin lolu qaba yeroo harkaan lolu qaba kana hunda akkaataa gartee wareegamni bakki iddoo sanii barbaachisetti lola arraan tana waraana keenya gartee ati boolee takka dhaquudhaaf boolee hoggaa dhayte waraansillee qabattuus firraa baafteeti kophees firraa baaftee bakka seekuriitii dabartee harka ol qabdee sakattaamtee ol seentaami hay mootummaan if danda'an biyyaatu kana godhaan nuti gartee waraanatti akkamitti osoo sakatta'iin osoo nama kana beekni waraanni iddoo tana jira jennee waraanatti garsiifna rabbiiji waraanni ittuma Oromiyaa keessa jira hay haanu balleessaniif itti garsiifna diinatti agarsiisuun hin barbaachise jechuudha guutuma Oromiyaa keessa
kun dhugaa keeti yeroo baay'ee ummanni keenya tooftaalee garaagaraatiin abdii wal kutachiisanii duubatti yookaan gabrummaa dhiitamuu yoo ta'e malee waboo jechuun ummata Oromooti. Ummata Oromoo keessa immoo kan falmataa fi jiru kan bosona keessa jiru kan dhoobataa jiru kan beela'ee kan waan nyaatu naa fidaan jenne kan dhukkubee mana yaalaa nageessaan jenne waboon akkasitti bosona jiraachuu isaa itti amanuu keetiif guddaa galatoomii. Gama biraatiin gaafii bira ummanni Oromoo gara garatti shakkii godhatee waboo kanarraa abdii kutachuun fudhatama qabaa si biratti. Yaada wayyaaneeti waboo irraa abdii kutachiisuun yaada wayyaaneeti wayyaaneen takkaan jirtu rabbiitu nuuni miti rabbii nuun jirtu jechaa isa uumeenu nuunni jiran jechuun isi rabbuma isa uumeenu namni jechaa gartee nutis gartee immoo qeequu ni danda'a ilmi Oromoo tokko gartee dhaabni jennoon fudhanna ilmi Oromoodhaa qeequu danda'a seeraan. Tooftaadhaan fudhata dhaabninis ni hubachiisaa jechuudha. Dhaaba dhaga'uu irra jiraata. Dhaabni kun gartee dhaaba kana beektii qabaachuu qabna. Dhaaba tokko kaayyoon keenya tokko dhaaba tokko lolla gartee. Inni gartee jareen gartee kallacha Oromiyaa ta'anillee inni kutaa odeettee kuntee hundinuu isaan kun hundi fedhii isaanii waboodha. Hundi isaanii waboorraa dhufe. Hundi isaanii waboodhaa qaban. Isaan kana hunda wayyaanumaa adda bibittinse. Siifin himaa. Arranta nammoo kayroo keenyaa jecha tokko ta'uun dirqama ta'aa jechuudha. Abaa ostaanaan kaan isaanaan uummata Oromootiif qabsaa'aa. Abaa irratti walii galus kaan irratti walii galus uummata Oromoo immoo wareersuun hin danda'amu jechuudha. Siyaasaa kanarraa fuudhanii kanatti fidanii siyaasaa kanarraa fuudhanii kanatti fiduun waan hin danda'amne jechuudha. Qabsoo tokko lolla malee. Yoo immoo garagara qabsoo innillee wal kumachuun haa dhaabbatu. Hin ta'u sun. Uummata Oromootu wareeree uummanni Oromoo gabrummaa keessa lixaa jechuudha. Qawweedhaan gabroomsuutu irra wayya. Sammuusaa gabroomsuurra ummata sammuu waraanurra qalbii dhabsuurra hin ta'u kun. Kana waan ta'eef gartee qeeroon sooshaal miidiyaa irra jirtus feesbuukii fi kana hundaan fayyadamanuu fuula duratti qabsoo hiriirsuu qaban. Wayyaanuma irratti xiyyeeffachuudha ammaan tana wayyaan eegamuuf booda eegasiin booda uummanni Oromoo waan filu. Ummatumarraa diina ammattuma dhiise amma waa'ee filannoo keessan galluu. Ega Finfinnee seenna booda abbaa fedhaa filatu uummanni Oromoo abbaa fedhan filuun mirga keessa ni jee Umar Suleymanuu hin. Uummanni Oromoo filatu dura Finfinnee maaseen uummata dhabne. Mee asirratti gaafii tokko sii dabala. Uummanni Oromoodhaa akka mammaayisi Oromoo jiru tokko yoo dogongoree na qabuu dandeetta. Foon lafa jiruuf allaattiin waaqarratti maal taati jedha Oromoo yeroo mammaaku. Kanaaf bakka bilisummaan hin jirretti yookaan uummanni isaa walaba hin jirretti aangoo qabachuuf yookaan immoo uummata wal jajallisuuf kuni daandii gabrummaa dheeressuu jechuudha gama kootiinan. Sirri. Kana maal godhuu qaba ilmaan Oromoo jettee yaaddaati. Tokkummaa keenya jabeessuudha jennee kaafnee irraa torban darbe keessallee. Oromoodhaa hogganuu danda'uu turre jiraata ilmaan Oromooti gartee abbaan qabsoo kanaa nuti gartee lafarraa banna malee qabilisummaa tanatti waan ilmaan Oromooti. Mootummaa uummata Oromoodhaa taasisuufi amma dura takkaa gartee silaa aangoo dandamne kun hundi nu rakkisu amma immoo aangoo dandamuudha qabna baaree bulchinee. Egaa addunyaa bulchine takkatti bilisummaa dandamnaan bilisummaan ni mi'ooti. Takka yoo bilisummaa dandamne lammata namni nu deebisu hin jiru. Takka namni deema nyaatee barni addaa waan jiru lammata. San dura homo hundaa namni. Homo hunda kaakanan. Mee jidduudha muuziqaa kee tokko gadhiisaa qo'e. Arra qoftaan tokko arraan tana osuma qofluutti haajaa fitan garii jaanjarri baaroo. Laal Hoflaatuma oofnaati gartee galaanni ni soggaa fuudhu hokkofalchiisaatuma fuudha. Galaanni illee hoggaa nama fuudhu hokkofalchiisaatuma fuudha ilmaan Oromoo rabbi silaa jiraachisu. Anis as keessa naannooneetuma hojiitti jirra uummatuma jaaraa jirra. Qawwee fa bitanna qawwees bitannee waa hunda bitanna boo qawweesitti bitanna uummata guutuu qawwee qabaachuu qabna. Namuu bakka jirurraa waan qabuun qawwee haa bitatu. Mee jidduudhaan Umaan irraa yaadin tanaaf mataan isinin dhukkubin irraa. Abshir jaa mataan isinin dhukkubin dhugaa rabbi mataan isinin dhukkubin iyyaadawin almaan Oromoo sammuu teessan bilisa godha. Fuuluma duratti xiyyeeffadha. Waa'ee keessan ifitti naarinaa ifitti haaruun mataa nama dhukkubsiti. Angaafa tokko fuulli kiyya kun siiriin irratti hojjettee wayyaanin fuulli kiyya kun naannoo deebisee anumaamiilee cabse.
فول كنا نالو يجون أورومو لولا يجون أكرته إنت هو النكسي في نلولينا فول درو لولا مداتي سن أكمتاني سن دوكم نجمع داتي بونا جرادا ساكنا ما نودا كلمان أورومو ما تاتا كجمع دامله والبارسا أكرته نوتي إلمان أورومو تي ورّا كرته خنات وارري خنات ولّا خنات شوا خنات أرسلونجو خنا بوكي ساتر باكرته قفوا بالسماء أمة أوروموتي ديك إيمان أوروموتين تباتاكو بلّيسا نوتي كرته لفتي بلّته كرته لفا أوروميا تبلّو أبان أوروموتي سلوكو دساتو بلّا نمولو لوكو دكرته وكركرا سومالي قرّت مي آوايا أن سكالي خيتر رتبشاني تبايدني جتة خيتين خرّفة دم يساوي الدوف ولا لونكي لكاومن نمو يبوك مقصد أفان أورومو عندي أورومو مالا تجين كبردو خلوان تبتلو كنك أفان أورومو خنا تبل تكونو بل سرب لفا أوروميات اللي ربك سنو بل سي أورومو كرته أرسي ببالي بيارن كي ولا كفر رنجرو أرينو ما تنا فوتور رنجرا وأمريكا تجينا أورومو أفريقيا ساوث أفريقيا جرا أورومو سعودي جرا أرينو دا kunun dinu to ko jenne jirra tilali bo ko wenar ka kabulal ci se kajara nalal komando alla kada unde garta ar ku jirani milman oromo loltu dira yadin promo da kabadu ni do inani ar ko ka bachura mi dawani tis jirra akati do inu kam namale akati do inu san nunga bitina anu tu dawati milman oromo sai sinu matti di sar ku manura wa jenne ni bar abshir le chawon ke ne ko banunja wa amra takkambar banu oromo malla be kabata da undanu kaba wan tuite tokko tu jira achirratti tole ummanni oromo da kuni baale kuni arsi kuni wallagga kun jimma jedhani wal qoqqoodu naannawaan yookaan iddoodhaan jechuu wanni kuni ummata oromoo keessatti summii jechuudha Oromon wayane wajji teetu Oromo batte wayane dafti tameetu wana kasi oofisani wajji nurratti ya ummata Oromo jechu maal godhuudha kuni ummata Oromo irratti jallisu jechuudha karaa kallattii daandii isaan irratti jiran jechuudha Oromoon Booranaa Barreentutti Arsiis buute Wallaggas buute Oromoon haadha takka fi abbaa takka haadha takka howwaan shakkii mamsiifne yoo nama maraataa ta'e malee Duga ke nama marata fi jabata bale wala kana kai tamo awon kana kai ni rabbi ji ti du video le ti kishoti tuni me ko yero to musica ke gatisa naik Haye jalle kada naik Ya di ma da gai faddo Atis gurracha ko da gai si faddo Bagarware wajji ni bro shata dati Dollo bana jesan ami di bro dati Khayo isani dale dalo tadal chise Yarra baga dalo le nudol chise Yarra baga dalo le nudol chise Hirayo dera tenya Allah ti marfachise Abba gada ya ba esana mo le jago
sonda kapsora bidabde kapsora bidabde sabake oromo damne sujal kabde elote de gote rakate dabde kapso ile suma oromo gadabde wegaluruma ifni de mola ta dukkanan duba obsia ogogo obsia terrogo ifni de wala ligina bihile summa wegaluruma ifni de mola ta dukkanan duba Ayye Kadir, Aye. ifni ni mul'ata dukkanaan duuba jechaa jirta? Miti addunyaa guutuu dinqisiifate gadaa hundeedha. Hai addunyaa guutuu Oromoon tuffateeti ijoolleetti gaddisiisee bare. Maal taate boo sareen Oromoo hundi sii deemteeti qala bada sareetii yoo hin janiire. Bada sareetii yoo itti jedhe keenya hoggaa wal baarsituuti laal qab sareen Oromoodha kan uummata laafessitti hin fakkaatin. Hunda isaanii gana cicciniinne isii balleessuu teenyaati gootummaan teenya kanaa turre baddu qabaddu. Kanaaf akka ilmaan keenya itti erginee akkuma ammatti jedhaa jirtu kana ilmaan keenya finiinsaa jiran kanatti gara funaatti immoo ilmaan Oromoodha diina isa nyaatu kana baranii jiranii kana immoo hanga hidda isaa buqqifnutti maal gochuu qaban jettee yaadda qeerroonati. Hundi isaa gaangisa raboo qawwee qabaachuu qabna hundi keenya qawwee biqilaa fannifannee kuusaa kaayyanneeti mataa goofaree filannee shamarran keenyaas goofaree filatanii fiiga biyya keessa dhangalaanaan siinjii harkuuf jiraattaa cumanii siqaa gadaa hundeen irraan jarjaranii jarjaraa waraabee isaa gaafa jiriina jenna. Mee Ittumatti harkuuf jiranna. kana maalitti mee muuziqaa kee keessaa kaati jaalattu yookaan immoo kan ummata keetiif keessatti hawwatamee tokko muuziqaa tokko nuu gadhiisi. Laal wanta irratti naa gadhiisi mee laal onneen kan koo baay'ee si jaalata afaan kan koo seenaa kee dubbata. Yaa qulqulluu namaa naaf taate akkamaa kan naa muramte harkaa fi harma naa ji'i. Mee wellisa tumti wellisi. Onneen kan koo baay'ee si jaalata afaan kan koo seenaa kee dubbata. Yaa qulqulluu namaa naaf taate akkamaa kan naa muramte harkaa fi harma. Irra haayise sannaarra haayi. Irra sii kaana eegi. Fedhanii ilmaan Oromoo hundi haa gammadanii maali dubbiin sun gartee waa dubbii tamaatiin jaalala walii harmaan
Well, jalatamo kabajama welisa kenna kadir marsu amma namootni baay'ees ilaalaa jiru isa kana waan irratti haasaa jiru waan saba keenyatti sabni keenya kun rakkoo gabrummaa qabaachuu isaa ilmaan keenya daran qabsoo jalqaban kana gara fuulduraatti akkaataa isaan itti deeman jiran mareetaa irra kadiri keenya ammas meegaa fi tokko sii qaba. Ummanni keenya ta'an warri gubbaa jirus warri isa jala jirus ijoolleen isaa yookaan ayyoonni nu ol jiran jechuudha. Akkaataan isaan qabsoo daran cimsanii ittiin wal qindeessuu qaban mee akka kamiin hoo qindeessan mootummaa gabroofataa kana ofirraa kaasan jettee yaaddaati. Nuti qabsoota nagadaa hundeedhaa irraa dhaallee jirra nuti harkaa qabaa qabsoo. Nuti harkaa qabaa isaan abbootiin keenya daanduma nu barsiifte. kana jenne isaaniin kumanne abbootiin keenyaas qabsoon godhan irratti kajiran illeen ka wareegaman illeen gumaan isaanii bilisummaadha gumaan gootaatiin bilisummaa haa ta'u galata qaban qabsoon godhan hunda irratti arraan tana gartee qabsoo tana nu dhaalchisuudha qaban dhaalleetis jirra qabsoo amma wanni godhuun irra jiraatu dargaggoo gurguddaadha jajjabaa gartee dargaggoon akkana hin jaamne shamarran akkana hin jaamne qabna Oromiyaa irraa as bijaambaa keessaa nuti gartee biyyaan barra babbaca'uun keenya addunyaa guutuu nuu kannuu rabbii argisiisa addunyaa guutuu nuu kanna Oromiyaas dabalatee addunyaa guutuu nuu kanne rabbiin hangam takkaa wareegamnu biyya takka argachuufis wareegamuun dirqama kabaaratti biyya mara argachuuf wareegamnu kabadhu kan Ameerikaa dhufees biyya kanarratti du'aatu mangi keenya hanqi keessaamees bahee jira kabadhu addunyaa kana guutuu dhuunfachuu dandeenya addunyaa kana guutuu injifachuu dandeenya kabadhu kun istiraatejii keenya qabat sirri gadaatis kanuma abbaan gadaatis wanni isaan labsan addunyaa guutuu Oromoon suudha hiikkansa abbaan gadaa sirri Oromoodha addunyaa guutuu Oromoon suudha qabadhu addunyaa guutuu irratti deemna maaliin jetti dubbatti diinii qulqulluun dhangala'e magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilchee harkuuf jiraanna waliinuu sirri abbaa gadaa addunyaa bulcheetiin jeen Oromiyaa bulchee qofan jennee ni bara addunyaa bulcheeti. Maalirraa kaatee jettee weellusan maalirraa kaatee jechuu dandeette weellusan? Golle wedduu sangaa wedduu tana gaabarame kan jaagata hundee kanumaan jaawwanni nan jedhu takka waa ilmaan Oromoo irraa jechan kusanne jecha kana ammas takkaan barreessine rabbuman naa kanna jecha nan juu kana jecha nan juu san rabbiin ammas kuduruma naa godhe jaalalaan hin jaaqa takka ittiin beekamuuf jecha hin juu gartee xiyya kadu'ee jecha gartee isa du'e kanaaf isa wareegameen faarsee beekamaaf osoo hin ta'in dhugumaan gubataa sanirraa kadu'e tokko anumaa mire An ilmaan Oromoo takka gargar koodee billalle takka ilmaan Oromoo tillee hin jenne. Ilmaan Oromoo jireenya kiyyalleen jireenyuma ilmaan Oromoo fakkaata. Ooma ilmaan Oromoo nyaatanii nyaata takka wallisummaa kiyyaana wallisaa guddaa akkana jee waa takka gosa kanatti hin jenne namatti tolee akkana ja'a. Gaaf tokko ilmaan Oromoo raganaa bahani. Kadir mee asirratti dabalata Kadir yeroo baay'ee gootota faarsaa Kadir yeroo baay'ee rakkoo saba isaatii Oromoo hunda ija tokko laalaa ni quuqamas jedhama dhugaadha wanti sun dhugaadha uni maradee mi jaalal ilmaan Oromootiin maradee malee maal silaa akka nama tokkotti barnumaa jiraata biyyaas lubbuudhaan kan ifu jaamma Ameerikaa tanaa dhufe karma ilmaan Oromootiin marada namni hundinumaa ajaa'iba gadaa hundeedha maaliif ana qofaa miti maraataan hundinuu walii maraachuu qabnaan ilmaan Oromoodhaa waan nabiratti waan laafisitti fakkaatiin na yaaboo gadaa hundee biyya keessatti ilmaan Oromoo kun mana namaa hojjechaati mana Arabaa kana hojjechaati bakka meeqa hojjechaati ijoolleen shamarran keenya kana hin jenne na gargaaraa turan ilmaan Oromoo waa hedduun illee kan na gargaaraa turan bakkuma takka ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa hoggaan deeme pirezidaantiin akka kiyyattiin kabajamu siifiin hima oo wayyaanee hunda isaan irraa dhorkaa ture naan marsanii
obboleeyyan kiyya rabbi isaan haa jiraachisu waaqni oromoo isaan haa jiraachisu anamma ummata kiyya kanarraa sabbarullee hin danda'e waaniin akka ummata kiyyatti jaaladhuu fi kabajullee hin qabu wal dhugaa rabbi gadaa hundee dhugaa beekaami onne tiyya namachaawa ogaan waa'ee isaanii kana kaase onne tiyya namachaawa namnitti isaanii jechan digeemi namni jaalala oolmaan oromoo beeku bar waa nama rakkisu gadaa hundee namni jaalala nama jaalala ilmaan oromoon beeku nama rakkisa waa'ee ma'anaan oromummaa maal akka taateen beekne silaa namni yertee jaalala ilmaan oromoo beeku tokkollee lafan taa'uuni maraata kanaafuu gartee maraatuu tana wayyaa hunda isaa maraachuu jaalala ilmaan oromoo bilafinaa guutuu Kadir yeroo baay'ee oromummaa isaati akka garaa keessa haqamee bannetti yeroo oromummaa isaa akka malee jabeessaa jedhu xiqqeenyumarraa qabdamoo oromummaa kana akkamiin jabeessuu dandeesseeti wara eegaa xiqqeenyumarraa inni waraana irratti illee guddate jolluma waraanuma keessatti guddate abbaan kiyya gartee waraana haati kiyya irraa wareegamtullee waraana abbaan kiyyaillee hangammattillee abbaan kiyyaillee gartee ana bakka kanarra dabarreetti jirra akkasuma nu hundinuu ilmaan oromoo waraana kana waan ta'eef gartee waan oromummaa tana gartee nu hunda keenyaa dhugaatti maraateefi gadaa hundeedhaa duuba waanuma kana maraanneef kana rabbiin nu harkachiisu bilisummaa tana dhugaa rabbiin oromummaa waa tabaa miti oromummaan kabajaadha ulfina walaloo takkaanillee maaliin jeen takkaan oromoon kiyya gabran jenneen oromoodha oromoo waa takkaa gabraa miti qabaddu oromoon falmataadha malee gabraa miti qabaddu namuu bakka jiru hamilee gartee jajjabeessee ol ka'uu qaba ilmaan oromoo mataa ol qabachuudha qaban akkaataa uffannaattillee akkaataa deeminsattillee deeminsa dhiiraa deemuu qaban hoggaa uffatanillee uffata faayaa uffachuu qaban hoggaa dubbatanillee haasawoo dhiiraa dubbachuu qaban haasawoo jajjabaa dubbachuu danda'utu irra jiraata hamileedhaanis guutamuu ta'utu irra jiraata dargaggoof shamarran nyaatas gaggaarii nyaachuutu irra jiraata qabaddu qaama qabaachuun nurra jiraata isa kana istiraatejii garayyuunuu qabsootti oofnaa jechuudha gartee afaan keenya dubbachuu danda'utu nurra jiraata sodaachisaa shamarranii sodaachisaa dhiiraa ta'uu nurra jiraata karaa biraatiin gartee bulee horaa oromoon konfatuun jeen takka oromooti jaan gabran jenneen bulee horaa oromoon konfatuun jeen ilaali lammiin koo kan ni bareedu oromoo koo mootiidhaan jeelal mootiidhaa gabrummaan sibsaqu ati naaf jiraattee hin qabbu gonkumaa lubbuun koo sibbatuun jeen kajaalalaaf deebee cubbuun qabu bar sirbootuma sayyoo dhageessini maraattaa bar waanumaan achi keessatti kaa'e namatiin laal gubataa marqaa hubataa harkaamin namatti tolee sirbaa miisa qeeroo keenya gada nuti namatti tolee sirbaati garuu immoo qabsaa'uu keenyaaf gammadaadha malee hin qabnu qabaddu wareegamuu keenyaaf dirqama bilisummaa teenyaaf ni wareegamna bilisummaa teenyaaf gariin ameerikaa kaleessa dhumne ameerikaa miti samii gubbaa hubana yaa'u keenya samii gubbaa dhaquuf teenya ameerikaa boonii addunyaa guuturra ni yaana maaliif bakka beene deemna afaan oromootu as dhufe ni duunaare addunyaa guuturra deemne oromummaa teenya lallabna Amerika taani qabsoon hin jiru maal jaanii qabsoon hin jiru bakka beede daggalaas bakka beede samii gubbaa gaduma qabsoon samii gubbaa xayyaaraan doyna istiraatejii keenya kun arra yoo qabaachuu baannee huboruu ni jaaramna qabaddu kanaafuu duubanarraan deebiin nam tokkollee namileen isaa kanarraan cabu ilmaan oromoo bakka jiranii mee jidduutti muuziqaa kee tokko waa'ee woboo jedhu tokko gadhiisa ayee gadi lakkise qeyroo kee ayee na eegi mee jidduutti wayii si gaafadha ati yoo ilmaan oromoo jamaatti qeyroo keenya gada mee atis takkaan si gaafadha walitti deebinaa qoy eegaa gaazexee isaan siduma gaafata gaa walli isaaniiti wal gaafannaa ayee walitti deebinaa qoy Sorry,
abni jenno furan jelmi oromo da ke kudan da seran toop tanan fulan abni isnu bachisa jechuudha bada ga urra jiraata dhaabni kun gatte dhaaba kana beelti qabaachuu qabna dhaaba tokko kaayyoon keenya tokko dhaaba tokko lolla gartee inni gartee jareen gartee kallacha oromiyaa ta'anillee inni kutaa odeettee kuntee hundinuu isaan kun hundi fedhii isaanii woboodha hundi isaanii woboorraa dhufe hundi isaanii woboodhaa qaban isaan kana hunda wayyaanumaa adda bibittinse sibin hima arraan tan ammoo kayroo keenyaa jecha tokko ta'uun dirqama ta'aa jechuudha abaa ostaanaan kaan isaanaan ummata oromootiif qabsaawa abaa irratti walii galus kaan irratti walii galus ummata oromoo immoo wareersuun hin danda'amu jechuudha siyaasaa kanarraa fuudhanii kanatti fidanii siyaasaa kanarraa fuudhanii kanatti fiduun waan hin danda'amne jechuudha qabsoo tokko lolla malee yoo immoo garagara qabsooin illee wal kumachuun haa dhaabbatu hin ta'u sun ummata oromootu wareeree ummanni oromoo gabrummaa keessa lixaa jechuudha qawweedhaan gabroomsuutu irra wayya sammuusaa gabroomsuurra ummata sammuu waraanurra qalbii cabsuurra hin ta'u kun kana waan ta'eef gartee qeyroo sooshaal miidiyaa irra jirtus feesbuukii fi kana hundaan fayyadamanuu fuula duratti qabsoo hiriirsuu qaban wayyaanuma irratti xiyyeeffachuudha ammaan tana wayyaan eegamuuf booda eegatiin booda uummanni oromoo waan filu. Mee ummatumarraa diina hammatuma dhiise ammoo waa'ee filannoo keessan galloo eega finfinnee seenne booda abbaa fedhaa filatu uummanni oromoo abbaa fedhan filuun mirgaa keessan ijee Umar Suleemanuu uummanni oromoo haa filatu dura finfinnuu maaseen uummata dhabne. Mee asirratti gaafii tokko sii dabala. Uummanni oromoodha akka mammaayisi oromoo jiru tokko yoo dogongoree na qabuu dandeetta. Foon lafa jiruuf allaattiin waaqarratti maal taati jedha oromoo yeroo mammaaku. Kanaaf bakka bilisummaan hin jirretti yookaan uummanni isaa walaba hin jirretti aangoo qabachuuf yookaan immoo uummata wal jajallisuuf kuni daandii gabrummaa dheeressuu jechuudha gama kootiinaan. Sirri. Kana maal godhuu qaba ilmaan oromoo jettee yaaddaati. Tokkummaa keenya jabeessuudha jennee kaafnee irraa torban darbe keessallee. Oromoodhaa hogganuu danda'uu turre jiraata ilmaan oromooti gartee abbaan qabsoo kanaa nuti gartee lafarraa banna malee qabilisummaa tanatti waanu ilmaan oromooti. Mootummaa uummata oromoodhaa taasisuufi amma dura takkaa gartee silaa aangoo dandamne kun hundi nu rakkisu amma immoo aangoo dandamuudha qabna baanee bulchinee. Egaa addunyaa bulchine takkeetti bilisummaa dandamnaan bilisummaan ni mi'ooti. Takka yoo bilisummaa dandamne lammata namni nu deebisu hin jiru. Takka namni deema nyaatee barni addaa waan jiru lammata. San dura oomoo hundaa namni. Oomoo hundaa kaakanan. Mee jidduudha muuziqaa kee tokko gadhiisaa qoy. Arra qoftaa tokko arraan tana osuma qofluuti haajaa fitan garii jaanjirri baaroo. Laal khoflaatuma oofnaati gartee galaanni soggaa fuudhu hokkofalchiisaatuma fuudha. Galaanni illee hoggaa nama fuudhu hokkofalchiisaatuma fuudha ilmaan oromoo rabbi sinaa jiraachisu. Anis as keessa naannooneetuma hojiitti jirra ummatuma jaaraa jirra. Qawwee fa bitanna qawwees bitannee waa hunda bitanna boo qawweesitti bitanna ummata guutuu qawwee qabaachuu qabna. Namuu bakka jirurraa waan qabuun qawwee haa bitatu. Mee jidduudhaan Umaan irraa yaadin tanaaf mataan isinin dhukkubin irraa. Abshir jaa mataan isinin dhukkubin dhugaa rabbi mataan isinin dhukkubin iyyaadawin almaan oromoo sammuu teessan bilisa godha. Fuuluma duratti xiyyeeffadha. Waa'ee keessan ifitti naarinaa ifitti haaruun mataa nama dhukkubsiti. Angaafa tokko fuulli xiyya kun siiriin irratti hojjettee wayyaanin fuulli xiyya kun naallole deebisee anumaamiilee cabse. Fuulli xiyya naallole jechuun oromootu oromoo lolaa jechuudha gartee. Hin ta'u wanni akkasii hin lolinaa. Fuula dura lolaa mataati sun akka mataan isin dhukkubne gammadaati boonaa jiraadhaa akka namaan hundaa ka ilmaan oromoo maal taatan. Gagammadaa malee wal baarsaa gartee nuti ilmaan oromooti. Warra gartee kanaatu hararii kanaatu wallaggaa kanaatu shawaa kanaatu arsiin hunjuu kana buqqisaa darbaa gartee gufuu bilisummaa uummata oromooti. Dhiiga ilmaan oromootiin taphataa kun. Balleessaa nuti gartee lafti ballattee gartee lafa oromiyaatu bal'oo afaan oromootis loqoda isaatu bal'aa namuu loqoda gartee garagaraa haasawaa malee gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee keetirratti bishaaniiti baay'inni jecha keetiin karrafa demmeessaa wedduuf walaloon kee lakkaa'oomeen dhumu bokkuma maqsaqee afaan oromoo hundi oromummaadhaati jedhu qabadhu. Kana waan ta'eef gartee loqonni afaanuma oromoo kanatu bal'aa tokko nuu bal'ise rabbi.
lafa oromiyaatti illee rabbi akkasin nu bal'isee oromoon gartee arsii fi baalee fi harargee fi wallaga qofarra hin jiru har'a inumaa addunyaa guutuurra jira ameerikaan illee jira oromoon saawuz afrikaa jira oromoo saawuzii jira har'a hedduudha kun hundinuu tokko jennee jirraati ilaali boo qawween harkaa qabu laalchise kaajara laal kumandoo ayyaa gada hundee gartaa harku jiranii ilmaan oromoo loltuu dhiiraa jedhin oromoodhaa qabadhu ni dooyinaani harka qofa qabachuudhaa midhaawaaniitis jirra akkatti dooyinu qabna malee akkatti dooyinu san nu gaafatinaa nuutu dhawaati ilmaan oromoo isin numatti dhiisa harkuma nuu dhawaa jennee ni bara abshiirlee coowwan keenya qofa nuun ja'a waan biraa takka hin barbaannu. Oromoon maal lame qabaatadha hundaanuu qabaa. Waan tuyte tokkotu jira achirratti. Uummanni Oromoodhaa kun Baalee, kun Arsii, kun Wallagga, kun Jimmaa jedhanii wal qoqqoodu naannawaan yookaan iddoodhaan jechuudha. Wanni kun uummata Oromoo keessatti summii jechuudha. Oromoon wayyaanee hojii ta'eetu Oromoo gartee wayyaanee dhaabsitameetu waan akkasii oofa isaanii hojii nurratti. Yaa uummata Oromoo jechuun maal godhuudha kuni uummata Oromoo irratti jallisuu jechuudha karaa kallattii daandii isaan irratti jiran jechuudha. Oromoon Booranaa Barreentutti Arsiis buutee Wallaggas buutee Oromoon haadha takkaaf abbaa takka. Abbaa takka haadha takka waan shakkiin mamsiifne yoo nama maraataa ta'e malee. Dhugaa kee. Nama maraataa fi jabaataa malee waan akkanaa kaayinii tamoo. Wanni kanaa kaayiniidha rabbii itti dubbii ijoollee xixiqqishooti tuni. Ayyee muuziqaa keenyatti deebinaa weellisaa keenya jaalatamaa fi kabajamaa Kadir Martuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Akkam nagaa fayyaadha. Nageenyi badhaadha. Jirtaa leenca kiyya baga jiraatte mee amma torban darbe keessa waa'ee saba keenyarraa waan tokko tokko irratti mari'annee turre ammas marii kana mee har'a kutaa lammaffaa isaa kunooti uummata keenya biraan geenna kan. Yaa ta'uuti uummanni ni gartee akka uummanni waan kana gartee nurraa hubatee waan kana gartee maraataan nuti maraachuudhaan miti numa hundaatu gartee maraachuun nurra jiraataa jechuudha. Uummanni Oromoo yarraawwan darbe keessa dhidhiitamaa dhufee haga har'aa kunoo rakkoon gabrummaa jiraachuu isaa uummanni keenya falmataa jira. Rakkoo gabrummaa kana hidda ofirraa buqqisuuf uummanni keenya maal godhaan jettee yaadda akka weellisaa tokkootitti. Gartee uummanni keenya duris gootuma ammas gootuma ani gartee wanni inni yaadu gartee arraan tana gartee kaleessa abbaan keenya gartee gabrummaa hundeen buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna jaani ilmaan sun gartee nuhi itti guddannee jirra jechi dhiiraa lafan badu. Jarrabba gadaatiillee bishaanuma xixiqqishaa tokkotu walitti dabalamee gartee galaana ta'ee isin fuudhuu ta'a jedhin. Waan kana ta'eef gartee arraan tana gartee qabsoo abbootiin teenya qabsoo abbootiin teenya nu dhaalchifte nuututti abbaadha. Qabsoo abbootii teenyaatiin nam tokko taphachuus itti hin dhiifnu jechuu. Waboo abbootii teenyatu nu dhaabe. Waraana keenya waboon. Waboon immoo qeyrootti horte. Qeyroon nuyi jechuun ilmaan itti guddifna isaan jaarsun nuyi qeyroo jechuudha gartee jechiisaa hiikkaan jecha. Nuti gartee jecha hiikkachuu danda'utu nurra jiraata. Ilmaan Oromoo jecha dubbatamu tokko hiikkachuutu nurra jiraata. Duuba eega kana dubbanne arraan tana gartee garuma fedheenuu haa lolu. Garuma fedheenuu haa lolu. Kunu akkaan tana fa'aa maarri immoo wanni itti jirtu Finfinneen ta'e Oromiyaatii miti.
Finfinnee Oromiyaatti miti jenna. Oromiyaatti seera keenyaan bulanii takka hoo seerrummaan akka hin jiraanne goona lafuma sanuu. Qabaddu. Kanarratti uummanni walitti dhiisuun hin jirtu. Ammaaf immoo gadaa keenya qophaa'utti jirraa jechuun qophaa'utti jira qophoonu malee lollu. Yoo qophoonu malee lolle diinaatu nu miidha. Qophaa'utti jirra akkuma nama tokkotti sila injifamutti jirra. Uummanni Oromoo maaliin qophaa'uu qaba jettee yaaddaati? Kallattii kamiinoo qophaa'ee gabrummaa kana ofirraa buusa jettee yaaddaati? Uummanni Oromoodhaa gartee akkuma irra jiru kana agartee hedduu nama gammachiisa gartee hedduu nama gammachiisa akkaataan takkaan akka baranatti gammadeen beeku. Oromoon barana yoo wareegames tokkummaadhaan wareegame. Kaleessa gartee Oromoo waaqoo guutuu qofa ture. Kaleessa Oromoon baaroo tumsaa qofa ture. Arrammoo gartee isaan qofa gartee isaan kun akka shiftatti ilaalamaa turan. Jaarraa qofa ture lammoo qofa ture. Oromoon nama tokko ture isaan kun gartee Oromummaa barsiisuuf waggaa 20 Oromoo ta'uu barsiisuuf waggaa 20tti fudhate. Arrammoo gartee dafqa isaanii sani karabbiin fidee nu isaan baasee arra Oromoon tokkummaadhaan lolee yoo wareegamnes tokkummaadhaan wareegamne wareegamne tokkummaadhaan wareegamte gartee waa takka bilisummaadhaan inni matummaan isaatu. Kana waan ta'eef faamileen keenya kun akka dudduubatti hin deebine. Ilmaan Oromoo kanal ka social media irra jirus waan wal arrabsan tokkootu jirattuu tana waan wal arrabsan wanni wal arrabsan sun dhaabbachuudha qaba. Hamilee wal cabsuun hin ta'u ilmaan Oromoodhaan samii gubbaan baay'ee hojii sirrii dhabee tuma jira jechuudha turre qaboo turre jiraata ilmaan Oromoo. Ilma Oromootiif ragaa ta'uu qaba. Ilma Oromootiif ragaa bahuumaa turre jiraata. Hamilee isaa jajjabina ta'uu turre jiraata. Ummata sodaachisaa ta'uutu nurra jiraata. Amma booda namuu shubbitiin akka ta'e deema booda namuu bitachuu ni danda'a qawwee bitanna. Kanaaf uummanni Oromoo warraaqsa jalqabe kana hanga fiixaan baasutti yookaan hanga uummata isaa walaba baasutti duubatti deebi'uun qabu qabsoo isaa finiinsuu qaba jechaa jirtaati. Amma booda lafarraa nu dhabamsiisan yoo duubatti kadeebinu taate gartee lafarraa nu dhabamsiisan gartee Oromoon gartee nu guyyee lama guyyee tokko achi isaanii hin lollu gartee guyyee tokko achi isaanii hin lollu itti qophaa'aa jirratti leenjifamaa jira. Namuu qawwee qabnaa waan laafeesitti hin fakkaatin. Dirqama qawwee keenya qabnaa nu laalaa jedhatanyaa kun ka'uunsaa nuuf gaariidha gartee nurra gartee sabaan biraa nurra keenya gartee nu qofa akka hin taane naftanyoonnis ta'uun isaanii gaarii. Well, yeroo kana jidduu kana keessa uummanni naannoo Amaaratitti qawwee waaqatti wal tokko san uummanni kennallee ni dinqisiifataa jira. Hojii ofii hojjetan dinqisiifachuun darbamoo hojii namni tokko yookaan saba isaatiif jedhanii isaan godhaa jiranis nullee waan hojjenne kana irratti fakkeenya sii kaasuu danda'a. Barattoonni keenya bara kana keessa afaan qawwee jala dhaabatanii ulemaan lolaa turanii. Isaan sun nun dinqisiifannee garuu waan namaa kana yeroo namni waan saba tokkoo yeroo dinqisiifannu maal sitti dhaga'amaati? Dhugaa rabbii nuti gootummaa keenya harkaan lolleeti. Baleessa gootummaa harkaan lolleeti. Gootummaa keenya boo gootummaa rubii gootummaa keenya waan dhufaa jarri boo baleessa gootummaa harkaan lollee ijoollee daa'imman lollee. Gootummaadhaaf barbaadni uummata cimaa ta'anii harkaan lollee bara waan uummata laafeesitti hin fakkaatin. Guyyaa lama lolleen guyyaa lamaanitti wanta kun sin rakkisin nuutu dinqisiifatamuu qaba gootowwan caale. Nu yeroo Oromoo dinqisiifatamuu qaba uummata Oromoo dinqisiifata kana addunyaaf ana qofa. Akka lammii kophee kumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane. Beela keenyaa fi dhimma mistanii kuufni keenya maafisin dhibaa. Mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maafisin dhibaa. Dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche. Arguun jiraannaa waliin seerri baagada addunyaa fuulche. Kaleessa ho'aa turtanii yaa waboo saba keessaniin wal quunnamu baay'ee rakkattanii. Sabaan wal quunnamu galanni kan waaqaa akka adduu saba kee waboo itti fufi qabsoota. Sabaan wal quunnamu galanni kan waaqaa akka adduu kee yeroo kee yaa waboo.
hayyee kadir kenna Ayyee. maaliif wallu kanarratti itti fufee qabsoo an jettu kana maal jechuudha yeroo baay'ee keessa namaa rukutaa weennoo kana baay'ee nama baay'ee ilaale akkasumas immoo yeroo ati dhaadattullee waboo jetta namni garii waboon hin jiru ilmaan oromoo gidduu jedhu akkamitti ilaaltee ati sirba kana baasuu dandeesses immoo akkamitti immoo yeroo dhaadattu kanas maal sitti dhagame dhaadatta Dhugaa rabbii gairoo keenya gadaa waboon gartee ilmaan Oromoo irraa galata guddaadha qaba. Waboon gartee nabii gammadaaf turan gartee kaleessa akkuma siyaasessanitti waboon gartee waa buutuufa turan. Baaroo tumsaa elemoo galtuu turanii barataa Oromoo kana hunda ture waboon. Duuba waboon gartee yoo jiraachuu waatillee lafeedha qabna waboon galata qaba. Hundee qabsoo uummata Oromoodhaati kana addunyaa guutuutu beeka. Shamarran meeqatti dhabne dhaaba kana dhiira Oromoo meeqatu itti dhabame waan kana ta'eef gartee akka jiraachuu fi jiraachuu namni tooftaadhaan lolaa ni jira jee bakka tanaan jira diinaan natti kootaa jee ibsu namni siyaasarraa beekuu qaba gartee siyaasaan iccitiidhaan ni beeytanii namni siyaasarraa waan beekuu qaba namni hoggaa takka ani dirqama wayyaa uffachuun qabu gartee waboo ta'uudha tooftaadhaan lolan gartee kun icciti fagoodha finfinnee wal harkaan gartee finfinnuma irratti haa taatu maaliif waan garagaraa addunyaan tun waan garagaraa maqaa namaa moggaafti gartee waboon gartee waraana obboleeyyan keenya kadaggala keessa gartee waa hundarraa garaa hidhatee nuu ta'aa ture yoo waboon hin jiraanne waa qofaan jiraachaan turre galata qabanii jaarraan baan galatan qabanii nabii gammadaa galatan qabu taaddasaa birruu galatan qabu elemoo qilxuu galatan qabu baaroo tumsaa galatan qabu jechuudha waboon hin jiru jechuudha hin jaamu jechuu kun safuudha Oromoo biratti qaanyiidha kaleessanii jire jechaa turre arra hin jiru jechuun safuudha gadaa hundeedha namni nuu maal nuun jaa hambi nuu maal nuun jedhe dhaabota garagaraa baay'ee qaba Oromoon hundi isaa waboodha duuba dhaabota garagaraa baay'ee qaba Oromoon hundi isaa waboodha hundi isaa waboo irraa madde galmi bishaanii waa beedhaami maddinis madda olaa buutiini maddi gaa eega madda olaa buute egaa hundinuu madda olaa buute kaa duuba maali rakkoon sirriidhaa sirriidha bar yeroo baay'ee namoonni keenya beekta waboon hin jiru abdii kutata kaayyoo qabullee dhaamsee nama abdii kutatu baay'eetu jira waboo jechuun ummatuma Oromooti jechuudha gama biraatiin akkan hiikute jechuudhaan maaliifi waatu jira kanaaf iccitiidha waan taateef jecha gartee wanni kun hoggaa ilaalamu addunyaa guututti ilaalama gartee abdii kutachuun irra hin jiraatu nuti galatan qabnu kan akkanatti saree ta'an ilmaan Oromoo irratti osoo lubbuun jiru kanatti jiru hin duune ati galatan qabdu kun shamarran akkana dhumaa jiran kun galatan qabani galata qaban dhugaa rabbii kaanyiidhaa qaban kana waan ta'e safuudhaati beekadhu kun kana waan ta'e kana ilmaan Oromoo ni rakkisa jee yaadu namni tooftaan lola akkatti lolu qaban dhugaa rabbii waan hin jirretti dhugaa rabbii numan du'a malee waan hin jirretti hin qabsaa'u beeku waan hin jirretti kam qabsoo yoo jiraachuu baate yoo lammata dhaabbachuun nurra jiraata malee garuu wauma jiru waan ta'eef ittiin hundinuu dadhabaa jirra atis beeytaanis beeka namoonni beeka garuu akkaataan itti lolan tooftaan lolan garii iccitiidhaan beekan dhukaasaan malees ni lolan dhukaasaanis ni lolan Oromoon mancaanis ni lola seebiinis ni lola qawweenis ni lola yeroo seebiin lolu qaba yeroo harkaan lolu qaba kana hunda akkaataa gartee wareegamni bakki iddoo sanii barbaachisetti lola arraan tana waraana keenya gartee ati boolee takka dhaquudhaaf boolee hoggaa dhayte waraansillee qabattuu sirraa baafteeti kophee sirraa baaftee bakka seekuriitii dabartee harka ol qabdee sakattaamtee ol seentaami mootummaan if danda'an biyyaatu kana godhaan nuti gartee waraanatti kamitti osoo sakatta'iin osoo nama kanan beekii waraanni iddoo tana jira jennee waraanatti garsiifna rabbiiji waraanni ittuma Oromiyaa keessa jira haanu balleessaniif itti garsiifna diinatti agarsiisuun hin barbaachise jechuudha guutuma Oromiyaa keessa kun dhugaa keeti yeroo baay'ee uummanni keenya tooftaalee garaagaraatiin abdii wal kutachiisanii duubatti yookaan gabrummaa dhiitamuu yoo ta'e malee waboo jechuun uummata Oromooti uummata Oromoo keessa immoo kan falmataa fi jiru kan bosona keessa jiru kan dhoobataa jiru kan beela'ee
kan waan nyaatu naa fida hin jenne kan dhukkubee mana yaalaa nageessa hin jenne waboon akkasitti bosona jiraachuu isaa itti amanuu keetiif guddaa galatoomii. Gama biraatiin gaafii bira. Uummanni Oromoo gara garatti shakkii godhatee waboo kanarraa abdii kutachuun fudhatama qabaasi biratti. Yaada wayyaaneeti waboo irraa abdii kutachiisuun yaada wayyaaneeti jalqaba wayyaaneeti. Wayyaaneen takkaan jirtu sabbiitu nuuni miti rabbi nuun jirtu jechaa isa uumeenu. Nuunni jiran jechuun isi rabbuma isa uumeenu namni jechaa. Gartee nutis gartee immoo qeequu ni danda'a.